Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota dumbiitu nageenya rabbii bakkaaf galma jirtan hundumaa keessatti yoo isiniif baay'atu maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Ani nagaa kootu rabbiif haa galatu isatti yoo nan naga'ee uumaaf haa galatu isinis tigni rabbii bakka jirtanitti isin faana haa jiraatan isiniin jedha maatiiwwan koo warri maatii naa taatan ammallee laayikii taasisuun na jajjabeessaa. Komentina barreessuu yaada keessan nagaa waan hin hojjedhu irratti hir'inaan qabu akkan sirreeffadhu dogoggoraan qabu akkan sirreeffadhuu fi wallaalummaan qabullee gara beekumsaatti akkan jijjiiruuf na fayyada yaadni keessan anaaf utubaadha har'aaf otoo hin taane booruuf akkan jabaadhee dhaabbadhuuf yaadni keessan anaaf gargaarsa guddaa utubaa guddaa gumaacha guddaadha. Kanaafiyyuu yaada keessan irraa hin qusatinaan ammallee afeerraa kooti. Warri maatiin naaf hin taane immoo kottaa maatii naaf tahaa na jajjabeessa laayikii naa taasisa isinillee yaada keessan waan dabarsurraa dogoggoraan qaburraa nama waa barachuullee fedhii qabu waan ta'eef namarraatii waa hubachuullee kanaafiyyuu fuulduratti deema reefuun jalqabarran jira malee dhumarran jira miti. Kanaafiyyuu waa baay'ee dogoggora ofii kan namarraa argu yookaan immoo hir'ina namni sun ofirraatii hin argu nama isaa nama daawwatutu namarraa argaa nama sana nama dhaggeeffatutu namarraa argaa. Kanaafiyyuu yaada keessan naan gahanarraa hin qusatinaan saniin jedha. Inni biraanii ani illee nama guddisuuf fedhan qaba. Na guddisaa isiniin jechuu otoo hin tahin wal guddisna obbolaawwan koo warri akka koo gola ormaa keessa jirtan warri akka koo biyya namaa keessa jirtan akkasumas illee obbolaa shamarranis ta'e obbolaawwan dhiiraa warri biyya adda addaatti argamtanii fedha miidiyaa kan qabdanii warri miidiyaa fayyadamaa jirtanii warri fayyadamuuf illee fedha qabdanii waan kanarra jirtanii na guddisaa qofa otoo hin ta'in ani ofii koo qofa otoo hin ta'in namallee guddisuuf nama fedha qabudha. Kottaa wal haa guddisnu miidiyaa ati qabdu irratti dhufeensiif hirmaadha. Kottu atillee waan ani qabu irratti waan harkaa qabu irratti naaf hirmaadhu. Gaheen ani bahu kuni akka nama tokkotti yoon si bira dhufe siin duubatti deebisa otoo hin tahin fuulduratti tarkaanfachiisa anallee akkasuma. Kanaafiyyuu maaliif otoo walitti deebine wal guddisne otoo wal jabeessine keessumaa immoo nuyi warra biyya namaa keessa jiru warra biyya adda addaa keessa hojiidhaaf deemne haala mijataa keessattis ta'e haala hin mijanne keessatti warra dhaabbannee fayyadamaa jirru gatii guddaa warri kaffalaa jirru itti arganna jenneeti itti jijjiiramna boru gaafa asiitti biyya keenyatti gadi buune nuti nama baratee bakka tokko gahee miti nama humna ofiillee fixee galeedha dhiiga ijoollummaa ofiillee nama hojjetee dafqa ijoollummaa ofiillee biyya namaatti dadhabee galeedha nuti nama madda galii dhaabbataa tokko qabu miti ijoollee keessuma akka koo biyya arabaa dalagdan ana dabalatee jechuudha. Qofaa fi guurraa otoo waliin taane wal guddisne iddoo kanatti dirreen nuti ammarra jirru kuni dirree qofaa kee fiigdee injifachuu dandeessu yookiinis immoo dirree qofaa kee irraa akka barbaadde utaaltee fiigdee injifachuu dandeessu miti. Yoo walitti jettee malee iddoon kun nama barbaada humna barbaada otoo walitti siinee wal jajjabeessine haala wal beeknu qofaatiin otoo hin ta'in haala waliin beekneen illee walitti dhufne wal guddisuudha dandeenya. Ani kanan qaba kanarratti kottu na hirmaadhu yoo jettee naan dhufa akka ati guddattullee nan barbaada akka ati fayyadamaa taatullee nan barbaada. Gaafa ati miidiyaa kanatti fayyadamaa taate wanti anarraa hir'atee siif kennamu hin jiru tokko jechuudha. Gaafa ani fayyadamaa tahees hankeerraa wanti hir'atee hiree keerraa hir'atee anaaf kennamu hin jiru hunduu hiree isaatti carraaqqata waan ta'eef otoo wal jabeessine otoo wal faana buune otoo gatii guddaa qofa kaffalaa jirru kana otoo walitti dhufnee walitti duullee wal guddisnee dhugaa waan guddaadha natti fakkaata. Miidiyaa barbaadde fayyadami dhugaa nama kan biraallee dhaabbachuuf nama fedha qabuudhaani an barbaadde fayyadami TikTok fayyadamuu dandeessa Kuwaayee fayyadamuu dandeessa waan baay'ee jiraan ani beeknillee hin jira YouTube fayyadamuu dandeessa Facebookis ta'u waan adda addaa
social media kana keessatti iyyuu ati afaan ani danda'uutiin afaan ani dhagahuutiin hirmaachuun kee anaaf gammachuu guddaadha. Sababiin isaati ulaagaa afaan tokko ittiin guddattu keessaati. Afaan tokko guddattee kan jennu biyya sana keessatti sabni afaan sana dubbatu yoo baay'atedha. Haa ta'u garuu sabni afaan keenya dubbatu lafarratti hedduutu jira galata rabbii. Garuu miidiyaa irratti akka baay'ina keenya isa lafarraa miti. Miidiyaa irra baay'ee amma ijoolleen keenya dhufaa jiru malee baay'ee miti. Kana jechuun ati gaafa afaan keetiin fiddee ergaa saba keef dabarsitee afaan hin beekuutiin ani waan nan dhaga'u tokko waan nan baruu barbaade tokko gaafa miidiyaa irraa seerchii godhee argadhu anaaf gammachuudha. Tokkoffaa atiyyuu afaan kana fayyadamtee galii mataa kee itti argachuun anaaf gammachuu guddaa isa tokkodha. Inni lammaffaa immoo beeknes haa ta'u otoo hin beekiin afaan kanatti gaafa fayyadamnu miidiyaa dirqama keenya otoo hin beekiin bahaa jirra. Dirqama lammummaa keenya oromummaa keenya irra darbinee jechuudha. Maal jechuudha? Afaan kana afaan biraa faanallee dorgomaa taasisnee afaan teekinooloojii keessatti illee akka dorgomaa ta'u akka nama tokkootti akka lammii tokkootti gahee keenya bahaa jirra jechuudha. Nuti garuu kana goona jennee otoo hin ta'in faayidaa mataa keenya itti argachuuf carraaqaa jirra. Garuu nuti ergaa saba keenyaaf illee ittiin dabarsaadha. Inni lammaffaa immoo gahee seenaa keessatti illee kan yaadamu ta'uu dandeessudha. Waan gaarii hojjette jechuudha. Waan ati hojjetti kuni boru kan dhalootaaf darbudha waan ta'eef afaan kee tarree teekinooloojii keessatti itti fayyadamtee dubbattee ittiin ergaa kee dabarsitee ittiin saba kee dubbistee darbuu jechuun gahee lammiin tokko eenyummaa isaaf bahu baateetta jechuudha. Atis jechuudha. Kana jechuun immoo wanta xiqqoo nutti fakkaata malee wanta xiqqoo miti. Kanaafiyyuu ani nama kan bira illee dhaabbachuudhaaf karaa miidiyaa kana ani waan hin danda'eetiin hirmaachuudhaaf humna illee qabaadhee yookaan beekumsa illee qabaadhee miti ani wallaaltuudha. Akka nama tokkotti garuu nama miidiyaa fayyadamu miidiyaa kamuu fayyadamii sooshaal miidiyaa kamiyyuu fayyadamii akka nama tokkotti nama kan bira illee dhaabbachuu fedhan qaba. Namni illee akka na bira dhaabbatu fedhan qaba jechuudha. Kanaaf otoo walitti siinee otoo haala wal baqachuu halaalatti dhiifnee walitti siinee waa baay'ees walirraa barannaa ogummaa baay'ees isa ogummaa qaburraa ogummaa barannaa isa obsa qaburraa obsa barannaa. Keessumaa immoo nuti warri biyya arabaa jirru kuni warri akka koo biyya arabaa jirtanii gola namaa keessa jirtanii jireenya keenya hedduu isa biyya namaa keessatti fixaa jirra. Kana jechuun immoo gaafa asii gallee baay'ee galii nuti kallattiitiin akka asii ji'aan argannee maatii fi firoottan keenya gargaaru sana gaafa gallillee jireenyi nutti ulfaachuu danda'a. Maaliif kaleessa gaafa biyyaatii baanee dhufnee jireenyi inni nuti gaafa kaleessa keessa baanee as dhufnee fi inni har'a namni sabni keenya maatiin keenya itti jiran tokko miti. Arguu baannuyyuu ni dhageenya jechuudha. Kana jechuun immoo nama madda galii tokko hin qabne nama hojii dhaabbataa tokko hin qabnetti immoo hagam akka ulfaatu kun isinumaaf iyyuu beekamaadha jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu nu mudata nu shamarran jechuudha. Keessumaa warra dhiiraallee hin mudata shamarran qofaa miti irra caalaa shamarran irratti baay'ee argama. Galleellee biyyatti gaafa hojii hojjechuu jennu haalli tokko nu daangessuu danda'a. Akka yaadnee dhufnetti milkoofnee galuu dhiisuu dandeenya hin beekamu. Akka ati yaaddisiif hin ta'u wanti hundiyyuu akka ati akeektitu hin ta'in akka rabbiin yaadeef akka rabbiin akeeke ta'a. Yeroo tokko milkaa'uunis ni jira. Milkaa'uu dhabuun illee ni jira. Gaafa galtee hojii tokko eegaltee hojii sanatti milkaa'uu dhabuus dandeessa. Yeroo kanatti ati hojii sana kallattiitiin hojii sana irratti yaada keessa hundumaayyuu humna keessi waan qabdu sana irratti gaafa baaste gaafa sun si milkaa'uu dide tarii filannoon nuti qabnu
ammas biyyuma arabaa ammas gola namaa ilaaluu ija namaa ilaaluudha. Kun immoo baay'ee nu miidheerallee ijoollee keenya miidhaa jira ammallee miidheerallee otoo gara miidiyaa adda addaatti dhufnee tokkoffaa beekumsaa isa hojjetee itti milkaa'e irraallee arganna. Jireenyuma keenyaaf iyyuu ogummaa kana hin jedhamne dhugaa warra beekumsaa isaa itti leenji'anis ta'uu danda'a warra immoo taateen sun isaan mudate irraati waa baay'eetu haasa'ama waa baay'ee walirraa baruu dandeenya waa baay'ee walirraa hubachuu dandeenya erga baay'ee arganna. Namni kamuu ergaa mataasaa qabatee dhufa dandeettiitii wal haa caaluu wal hin caaleen sun waa biraadha. Garuu ergaa mataasaa qabatee dhufa namni asirraa dhufu namni callisee dhufu hin jiru. Kana yeroo hin jedhu gaafa sitii galtee hojii tokko jalqabdee milkaa'uu diddu gaafa amma sireen kee biyya arabaa gola arabaa ta'a. Gaafa sana keessumaa nuu warra shamarranii umuriin taa'ee nuun eeguu fuuldurumatti malee duubatti hin imalu. Dhiibbaallee nurratti godhaa dhiibbaa guddaallee nurratti qabaataa jireenya mataa keenyaaf bakka ofii otoo hin laatiin dadhabbiin jira dhibee adda addaaf saaxilamuun jira yeroo baay'ee dhibee kaleetiin dhibee waan adda addaatiin rakkachaa jiru obboloonni keenya hedduun dhibee sammuutiin illee jechuudha dhiphina guddina jechuudha sammuu ofiillee kan dhabantu jiru. Kana kanarraa wal oolchuu fi kana kanarraa wal baraaruu fi otoo walitti siqnee wal jajjabeessinee otoo biyya hin galiin yookiin biyyumayyuu gallee haa ta'u otoo waan akkana otoo hubannee tokkoffaa sammuu keenya iyyuu ati ittiin fayyadamiin iyyuu tarii miidiyaa fayyadamuu yuutuubii fayyadamuu hin barbaadu ani jechuu dandeessa garuu irratti hojjechuu dhiistu iyyuu otoo namoota hundarraa ergaa gahaa dhabdus namoota muraasarraati waan si fayyadu hin dhabdu ergaa waan jireenya kee keessatti si fayyadu jechuudha. Warri immoo fedha qabdan immoo otoo wal jabeessinee miidiyaa kanallee waan akkasiillee banattanii of biraa qabaattanii filannoon keenya mana arabaa hin ta'u ammas. Gaafa inni hojjette sabni sii milkaa'uu didee qoramte sana gaafa hojiif waan qabdullee hojii sana nan hojjedhattee itti baastee yoo milkaa'uu diddee ammas carraa filannoo kee ammas yookaan carraa filannoo kun mana arabaa yookaan gola arabaa hin taasisu maaliif waan sana harkaa qabda taanaan miidiyaa fayyadamtu tokko yookaan yuutuubii mataa kee qabda taanaan sana irratti hojjettee akka jijjiiramtu yaadda. Kana irratti gaafa ati kanarra hin jira gaafa jettellee namni sirraa hafu hin jiru namni sirraa hafuus hin jiru maaliif jireenya biyya namaa kana keessa argineerra waan ta'eef baay'eesa warra hin arginetti waa biraa fakkaata akkuma nutti fakkaachaa ture kaleessa gaafa dhageenyu gaafa xiyyaara samiirratti ilaallu akka kana nutti fakkaachaa turre warra haaraatti ammallee isuma kaleessa nutti fakkaachaa jirutu isaanitti fakkaachaa jira amma dhufanii arganitti garuu warri dhufnee takka argine immoo otoo wal jajjabeessinee gaarummaa waliif yaadnee gara miidiyaa kanatti illee wal finnee miidiyaa kan dirqama fayyadamoo ta'e waan hedduutu jira karaa wal fayyaduu dandeenyu wal jajjabeessinee otoo walitti jennee wal himmiinu wal fayyadna malee yoo wal fayyadne malee wal miinanatti fakkaatu otoo walitti siinee wal jajjabeessinee yaada wal jijjiirree kanaafiyyuu wal guddisnaa kootu atillee na bira waan hin qabu irratti naaf hirmaadhu waan qabduun anillee dhufee kee irratti nan hirmaadha. Ani si fayyada akka nama tokkotti si fayyada nama fayyadee si fayyadee darbuun barbaada ishee otoon siif yaadee otoon obboleettii koo tokkoof gaarummaa tokko waan gaarii tokko yaadee akka isheen itti fayyadamtu sirriisaa itti hime hankoorraa wanti isheef citee laatamu hin jiru hiree ishee carraaqqatti hiree ishee argatti. Garuu waan an godheetti rabbirraan illee waa argachuu danda'a. Wanta gootu hundumaayyuu immoo nama sanarraa eeggataa hin ta'in nama sanarraa nama galata yookaan immoo wayi barbaadu hin ta'in nama rabbiif jedhee waa godhe ta'i rabbiif jettee yookiin immoo waan kun namni kun gaafa nama badeera jiru tokko gaafa deebiste namni sun gaafa qajeelee argame dhugaa si gammachiisa yookiin immoo wanta namicha irratti jibbite tokko gaafa itti himtee namni sun irraa deebi'ee yookaan irraa baratee of argite akkam akka ofitti gammaddu dhugaa
maaliif tokkoffaa ofitti amanamummaa qabaatta waan dubbattetti amansiisaa wanta dubbattee amansiisu kana sanatti nama akkamii akka taate atiyyuu ofitti gammadda jechuudha. Inni biraammoo namni suni karaa jirurraa badii jirurraas ta'uu danda'a. Wanni irra jirurraa gaafa inni fudhatee gara sirrii sanatti qajeelchee argamu namni suniyyuu nama qajeeltota keessatti nama daandii hamaarraatii maqe ta'e gaafa as keessatti lakkaa'amu baay'ee si gammachiisa. Namni suni nama qajeelaa keessatti gaafa lakkaa'amu yookiin immoo waan hojjete sanarraa deebi'ee gaafa gaarummaa gaafa tarree warra sirrii jedhamanii gaafa seenu si gammachiisa. Kana caalaa waan si gammachiisu hin jiru. Namni tokko immoo ammas itti himtee akkaataa fayyadama miidiyaa kanallee itti himtee otoo fayyadamee irraa argachuusaa argitee milkaa'uusaa argitee baay'ee tokko si gammachiisa jireenya kee keessatti. Ani akka goote akkasi milkaa'uu ofii caalaa kan nama baay'ee nama gammachiisa. Maaliif keessumaa immoo nama tokko waan ati argatte kanarraa nama sana akka argatu yoo goote yookiin gorsoo ta'uu danda'a waan dandeessuun gargaaruu ta'uu danda'a. Gaafa namni sun immoo tattaafataa ta'ee waan ati jabeessitetti gaafanni immoo ka'ee argamu daran akka kana caalaayyuu wanta hin beeknellee akka bartuuf tokkoffaa si keessatti fedhii hora. Maaliif namni kun kan xiqqoo jabeessiti kanattan akka saamilee horatu nama kana boorummoo karaa kamanii waa tokko fideetti dabala yookiin immoo nama kana akkamiin jabeessa jettee atillee haamilee horatta. Namni sunillee deebi'ee si fayyaduu danda'a. Deebi'eellee inni ati kaleessa gorsitees ta'uu waa tokko hubachiiste yookaan gargaarte deebi'ee immoo siinuu gargaaruu danda'a ta'a. Innaa kanaafiyyuu mee wal haa gargaarruu wal haa jabeessinuu. Miidiyaa qabdan kamiiniyyuu simbiranan dhufa sooshaal miidiyaa fayyadamtan kamiiniyyuu simbiranan dhufa. Ani kanan qaba kanarratti naa hirmaadhu naan jedha nan dhufa. Anillee isinillee koottaa wal fayyanna. Nama dhalatee otoo bu'aan buusiin darbe hin taanu. Atis jabaadhu waan irra jirtu sanatti si jabeessuun barbaada. Beekeellee miti waan wallaltuudha. Garuu akka namaatti waan na gammachiisu godhee darbuun baay'ee natti tola. Kanaafiyyuu atillee akkana fayyaddu barbaada. Anillee fayyumaa faayidaa malee akkan darbu barbaadu si fayyadu barbaada. Atillee kottu na bira waan qabduun anis bakka ati jirtu waan ati qabdullee yoo hin qabaanne ati natti himta na barsiistaa kan dhufee si hirmaataa ta'uuf jechuudha waan ati qabdu sanarratti. Kanaafuu wal guddisuun wal jabeessuun haa amaleeffannu. Anis niin jedha. Ergaan koo har'aa kanuma asumarratti goolabaa warreen jalqabaa qabdanii haga ammatti na hordofaa turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Maatiiwwan koo yeroo biraallee sagantaa biraatiin akkasuma walitti kan deebinu ta'a. Na jajjabeessa fuulduratti akkan tarkaanfadhuuf isinillee yaada keessan naan gahaa. Wantin ani isinirraa barbaadu haamileedha. Isinis waan narraa barbaadan yoo qabaattan karri koo banaadha. Waan hin danda'uun jechuudha. Waan isin bira dhaabbachuu danda'uuni maatii isinii ta'uudhaani waan qabdaniin ani isin bira dhufee isin fayyaduun barbaada. Isinillee akkana fayyadaniin barbaada. Kana qofaa miti fakkeenya gaarummaa ta'uu qabna. Ijoolleen biyya Arabaa gola Arabaa keessa jirtu mana Arabaa keessa jirtu ijoollee humna qofaatiin hojjettee qarshii argamsiistu otoo hin ta'in ijoollee sammuutiin illee hojjettee yookaan immoo dalagdee gahee biyyaa keessaallee gahee qabdu yookiinis immoo dhaloota dhufuuf illee warreen seenaa qaban keessaa illee tokko ta'uu qabna. Nageenyi Rabbii ammas dabalee daddabalee bakka jirtan mana jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Mata dureen koo har'aa asumarratti goolabaa. Yeroo biraa mata duree biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Wanta sirreessuu qabullee natti himaa. Nama sirraa of fedha qabu nama waa barachuuf fedha qabu wallaaltuudha. Miidiyaa kanatti fedha qaba malee beekumsa nama qabu miti ani nama baratellee miti wallaaltuudha. Kanaafuu yaada keessaniin na utubaan isiniin jedha. Yaadni keessan na biraa hin hafi warri maatiin aadaa laayikii taasisu yaada keessanis koomentii barreessuun naan ga'an isiniin jedha. Warri mooyyuu maatiin aan ta'in immoo koottaa maatiinaaf ta'a.
anillee dhufee maatiin isiniif taha waan tan danda'uun anillee nan dhufa nama ofii qofa fayyadamuu barbaadu otoo hin taane nama biraallee fayyaduu nan barbaada warri faayidaa barbaadan karaa miidiyaa kanaatiin atillee kanarratti nuu hirmaadhu jechuu dandeessu anillee isinirraa hin hafu isinillee narraa nafinaan isin jedha wal haa guddisnu wal haa jabeessinu afaan keenya jabeessinee ol haa baasnu yoon dogoggoree jiraadhe immoo dhiifama of golchaan isiniin jedha namni beekaan qabu garuu ammuma beekurraatti dubbata yeroo gaarii naaf qabaadhaan isiniin jedha turtii gaarii sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti